Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota maatii biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Isin affeerree jirra kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru. Oduu har'aatiin oduu ammee qabna, oduu simbirtuu qabna, walumaa galatti oduu wayitaawaa isin biraan kenna hedduu qabannee jirra. Oduu ammeetiin gochi safuu uummata Oromootii fi safuu namummaa faallesse kan seera addunyaa cabse kan nama du'e har'a irratti fe'uudhaan naanneeffamaa ture sun eessatti akka ta'e odeeffannoo nu gahee jira isiniin kenna. Oduun inni itti aanu maatii fi firoottan pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa yookaan Dooktor har'a mana hidhatti guuramuun dhagahamee jira. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduun itti aanu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru namoota nagaa irratti miidhaa yakka waraanaatii fi kan namummaa raawwatamaa akka jiru maddeen odeeffannoo garaagaraa baasanii jiru. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoolee labsii duula waraana adda kumaa jedhu har'a cimsee itti fufuudhaan haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen itti milkaa'us beeksisee jira. Haleellaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwateenis injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu oduu kana isiniin kenna. Walumaa galatti guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu ammeedha. Inni kunis gochi safuu uummata Oromootii fi safuu namummaa faallesse kan seera addunyaa cabse kan namoota ajjeefaman lama harreetti fe'uudhaan uummata dura oofamaa ture sun eessatti akka ta'e beekamee jira. Kunis godina Arsii Aanaa Sirkaati. Godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda Heellaa Xiijjoo Seeroo Gooxii Aanshaa Burqituu kan jedhamu yoo ta'u naannaa mana Addee Shamoo Billoo jedhamutti akka ta'edha. Addee Shamoo Billollee fuudhanii deemanii ni jiru. Waan godhanii hin beeynu. Ishiin manguddoo waggaa 60 oliiti jedhanii jiru. Guyyaan taateen kun raawwatame guyyaa 8 baatii 7ffaa bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaati. Yeroon inni itti raawwatames guyyaa keessaa toora sa'a 7 yoo ta'u reeffa nama lama haala kanaan fe'anii magaalaa Labuttuu jedhamtu geessuudhaan hawaasa daawwachiisaa oolan jedhamee jira. Wanti nama ajaa'ibuuf nama gaddisiisu garuu gochi hangana ga'u kun raawwatame isa kana haguuguuf kallattiin ittiin miidiyaa hawaasaa kanarraa ololamaa ture waan baay'ee nama gaddisiisudha. Naannoo Oromiyaatitti hin taane ammallee bara kanaa miti. Bara 2021 baatii 3ffaa keessa hadiyyatti ta'e jechuudhaan haalli itti haguuguuf itti socho'amaa turee fi ololamaa ture waan baay'ee namatti hin tolledha. Oduun simbirtuun inni biraa maatiin pirezidaantii Oromiyaa duraanii Dooktor Lammaa Magarsaa mana hidhatti guuramuun dhagahamee jira. Wallagga Bahaa Aanaa Gudayyaa jaarteetti julmaadhaan mana hidhatti guuramuun beekamee jira. Maatii Dooktor Lammaa Magarsaa keessaa hangafa Dooktor Lammaa Magarsaa kan ta'e obbo Darajjee Magarsaa dabalatee maatiiwwan Dooktor Lammaa hedduun mana hidhatti guuramanii jiraachuu beekamee jira. Namoota hidhaman keessaa ilmaan eessummaan Dooktor Lammaa Magarsaa namoonni lama jechuun obbo Addaan Faayisaa fi obbo Geetuu Tashoomaa akka jiran mirkanaa'ee jira. Maatiin jilmaadhaan hidhamaa jiran kunneen mana hidhaa godina Wallagga Bahaa Aanaa Gudayyaa jaartee yeroo geeffamanitti isaan maatii Lammaa Magarsaati jedhamuudhaan akka hidhaman beekamee jira. Obbo Darajjee Magarsaa ogummaa isaaniitiin bara dheeraaf sadarkaa aanaatti tajaajilaa akka turanii fi ji'a 6 dura ammoo akka hojiirraa ari'ataman kanarraa ka'uudhaan gara hojii qonnaatti deebi'uun hojii qonnaa dalagataa jiraachaa akka jiran beekamee jira. Oduun inni itti aanu walwaraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun yakkoonni babal'aan raawwatamaa jiraachuu fi ummanni miidhamuu fi akkasumas miidhama isallee himachuu sodaa jala jiraachuu beekamee jira. Akka odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'e ibsutti kibba baha Oromiyaatti tibba kana godinaalee Arsii fi Arsii Lixaa keessatti waraana adeemsifamaa jiruun taateewwan yakka waraanatii fi namoomaa keessatti ramadaman raawwatamaa jiraachuu himamee jira. Haaluma kanaan torbaanota lamaan darbanirraa jalqabuun
godinaalee kanneen lamaanitti namoonni nagayaa hedduun humnoota mootummaatiin ajjeefamanii reeffi isaanis awwaala dhoowwamuun akkasumas manneen uummataa hedduun gubachaa yookaan gubachuun miidhaan guddaan akka dhaqqabe maddeen OMN himanii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuudhaan caasaan waraana mootummaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii fi milishaan akkasumas loltoonni farra riphee lolaa jedhaman qindoominaan uummata irratti yakka ajjeecha, saamicha, reebicha, manneen uummataa gubuu fi reeffa namoota ajjeefamanii awwaalcha dhoowwachuu raawwataa jiraachuun ibsamee jira. Akkasumas Arsii aanaalee akka Sirka, Onqolloo Waabee, Limmuu fi Bilbiloo fi Muneessaa keessatti gochoonni wal fakkaatan uummata irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Aanaa Onqolloo Waabeetti uummanni gabaa akka hin baane ugguranii jiru. Sababa kanaan oomishni kuduraa fi fuduraa uummanni oomishate badaa jiraachuunis beekamee jira. Oduun kana wal fakkaatu wanni biraa immoo lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa maatii Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa duraanii irratti kan raawwatamedha. Maatiin Dr. Lammaa Magarsaa mana hidhatti guuramanii jiru. Walumaa galatti uummanni baanee galuu dadhabne maqaa ebaluu wajjin hariiroo qabdaatiin yookaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdaatiin qabeenyi keenya saamamaa jira, manca'aa jira, ajjeefamaa jira, badii tokko malee yakki garaagaraa nurratti raawwataa jira jechuudhaan odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bahan akka jiran maddeen oduu ibsanii jiru. Walumaa galatti haalli amma Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiru baay'ee rakkisaa fi biyyattii rakkoof kan saaxilu kufaatii biyyattiitiif immoo haala bal'aa mijeessaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon nu dhaqqabe kun ibsee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'amuun deemaa jiru kana wal qabsiisee waraanni mootummaallee namoota nagaa hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa akka irratti raawwataa jiru odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa ba'aa jiran ibsaa jiru. Loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan sababa jedhuun qabeenya uummataa saamuu, mancaasuu fi akkasumas reebicha garaagaraa namoota irratti raawwataa akka jiran maddeen odeeffannoo bakkoota garaagaraa irraa bahaa jiran ibsaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin duula bal'aa maqaa adda waraanaa kumaa jedhuun labsate guyyoota muraasa dura kan hojiittiin gale yoo ta'u yeroo ammaa kana bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa akka jirus beekamee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggar aanaa Jiddoo Kombolchaa ganda Aluutoo jedhamutti guyyaa kaleessaa eebla 17/2025 loltoota mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwatuu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaanis loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu akka madeesses ibsee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 22 addunyaa kanarraa yoo godaansisu 25 immoo akka madeesse ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Sirkatti gandoota garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee jira. Eebla 16/2025 duula adda waraana kumaa jedhu sababeeffachuun tarkaanfii loltoota mootummaa irratti aanaa Sirkaa gandoota Heellaa Galab Amajjii jedhamuu fi Elellee Walaanaa jedhamutti haleellaa raawwatee loltoota mootummaa 9 addunyaa kanarraa yoo godaansisu 7 madeessuu odeeffannoon nu gahee jira. Gabaasa keenya kana dura keessatti achuma Arsii aanaa Shanan Koolutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu isiniin geennee turre. Dabalata qabna aanaa Shanan Kooluu ganda Cabbii Qaammee jedhamu bakka addaa Qorii jedhamutti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 10 yoo addunyaa kanarraa godaansisu 15 immoo madeessuun beekamee jira. Achuma kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Jajuttis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatee jira. Eebla 18/2025 har'a jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa aanaa Jajuu iddoo addaa Haroo Ciraa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen hedduu kan godaansisee fi hedduu kan madeesse yoo ta'u 4 harkaan qabee jira. Meeshaaleen hiikkate AKM 7 gumbii 6 hidhannoo 6 akka ta'an odeeffannoon nu gahe ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti.
hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.